Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul Abbe. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'ee fi kan namni bilbila fayyadamu hundi dirqama sirreeffachuu qabu takka isinii qabadhee dhufeen jira. Security and privacy waan jedhu bilbila keessanirraa yeroo baay'ee bakka ittiin kennitan garuu dirqama waan sirreeffamuu qabu. Wanni kun yoo bilbilli keessan badellee nama bilbila keessan sana baatee jiru bilbila biraarraa salphaatti ilaaluu dandeessu akkasuma antivirasiin adda addaa bilbila keessan irratti seenuu hin danda'u jechuudha akkasuma bilbilli keessan hallaguu hin danda'u yoo badellee bakka inni jiru salphaatti argachuu dandeessu jechuudha security bilbila keessanii dirqama sirreeffachuu qabdu jechuudha yoo bilbilli keessan bade akkasuma akka virasiin adda addaa ittiin seenneef dirqama sirreeffachuu qabdu jechuudha kan waliin ilaallu ta'a setting irra seenuudhaan obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuun haga xumura barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jecha Settingin bilbila keessanii hundi keessanuu ni qaba. Settingin bilbilarra erga seennee booda security and privacy waan jedhu takka jira. Security and privacy. Security and privacy kan jedhu kana tuquun gara fuula duraa deemne kan waliin ilaallu tahaa jechuudha. Security bilbila keessanii dirqama jabeeffachuu qabdu jechuudha. Yeroo baay'ee yoo screen lockii bilbila keessan cuftanii jiraatan lockii passwordidhaan raayitii tokko isinii godha akkasuma email account yoo bilbilarraa gmail account itti guutanii jiraatanis akkasuma raayitii lama isinii kahaa jechuudha. Garuu kan sanaan gajjallaatti jiru ka irra caalaa keessanii mallattoo raajeffannootiin kaa'ee jira. Kana jechuun sirrachuu qabaa jechuudha dirqama. Bilbilli tokko passwordii screenii qabaachuu qaba lock screen amma akkuma isin asirratti argitan raayitii godhee jira jechuudha. Yoo passwordii hin qabaanne dirqama bilbila keessan screenii isaa lock gochuu qabdu fingerprintidhaan ashaaraa qubaatii yookaan immoo passwordii yeroo isin itti galchitan inninu raayitii isiniif godhaa jechuudha akka tokkoffaarra jiru. Inni kun eegumsa isa jalqabaatii jechuudha bilbila keessan ergachuudhaaf. Inni lammaffaa akkaawuntiidhaan loogiin gochuu qabdu jechuudha. Screen locking raayitii godhee jira, fingerprintiinis raayitii godhee jira jechuudha. Kanaafuu screen lock inni jedhu raayitii ta'ee jira. Inni lammaffaa akkaawuntii Gmail akkaawuntii yoo bilbilarraa qabaattan innis raayitii godha yoo hin qabaatin isas Google account security yeroo isin sana irra tuyitan accept godha jechuudha. Inni sadaffaa fi inni guddaan find my mobile isa jedhu kana. Inni kun yoo kana oonii godhatan mallattoo raajeffannootiin jira raayitii tahuu qaba dirqama yeroo kana sirreeffattan bilbilli keessan eessattuu yoo bade seentanii bakka inni jiru lokeeshina isaa isinitti hima abbaan fedhes cabsee seenuu hin danda'u yeroo irra seentan not sign into Samsung account jedha dirqama kana warra kana jala jiran guutuu jira oonii gochuuf Samsung account itti galchuu qabdu. Yoo bilbilli keessan isin jalaa bade smarting find ka jedhuun seenuudhumaan salphaatti bakka moobaayilii keessan lokeeshina inni irra jiru argachuu dandeessu jechuudha. Allow this phone to be found ka jedhu kun ni jira jala kana isa oonii goonaa jechuudha jalqaba isarra yeroo isin tuqattan gara kam isin geessa gara Samsung account nu geesse email or phone nuun jedha. Kanaafuu asirratti emailii galchuudhaan passwordii galfannaa jechuudha emailii Samsung account akkaataa Samsung account itti banatan isinii fidee dhufa asirratti garuu salphaadhumatti emailii passwordii itti galchinaa yoo hin qabaatin garuu create account ka jedhu tuquudhaan Samsung account banattu jechuudha emailiidhuma isa bilbila keessan jiruun fayyadamuudhaanis continue with Google jettanii banachuu dandeessu sanaan booda haala kanaan akka isin seera kana simattan isin gaafataa jechuudha gara gajjallaatti gadi buuhuudhaan I have read and agree to all of the above ka jedhu kanatti raayitii gooneetuma agree ka jedhu tuqnaa jechuudha erga Samsung account emailii keenya itti galchinee kaane sanaan boodaga inni jalqabaa oonii taha remote unlock kan jedhu oonii godhanna send last location oonii godhanna yeroo nuti remote unlock oonii goonu turn on nuun jedhee nu gaafata turn on ka jedhu sana tuqnaa jechuudha yeroo turn on gootan yoo passwordii isin gaafate passwordii bilbila keessanii itti guuttattu jechuudha. Turn on cancel fi turn on ka jedhu jala jira. Turn on tuquudhumaan oonii goonaa jechuudha. Yeroo nuti oonii goonu passwordii nu gaafata passwordii screenii keenya ittiin cufannu yeroo bilbilli keenya cufamee bane itti galfannu jechuudha. Oonii godhanna send last location jira send last locationis oonii godhannaa jechuudha. Warroota as jala jiran guutuu jira oonii godhannaa jechuudha. Tokkoon jira guutuu jira oonii godhannaa jechuudha.
Kanaafuu amma lama ka gubbaa oonii godheen jira ka sadaffaas irra tuquun ooniin godha turn on location naan jira turn oonii goona retrieve call and message jira isallee oonii godhanna alloof cancel qaba alloo goona offline illee akkasuma offline finding isan oonii goonaa jechuudha guutuu isaa on goone sanaan booda emailii kana yoo bilbilli keenya akka carraa nu jalaa bade smartthingfind.samsung.com irra galuudhumaan emailii keenyatti galfannee argannaa jechuudha bakka bilbilli keenya jiru akkasuma namni takka irra seenuu hin danda'u cabseellee yoo emailii kana hin beekin jechuudha yoo bilbilli keessan isin jalaa bade duubatti deebina duubatti deebi'uudhaan amma duraan lock screen raayitiidha account raayitiidha find my phone my mobile ka jedhu mallattoo raajeffannoo ture raayitii ta'ee jira app security irra tuqannaa amma raajeffannoo isa arfaffaa irra tuqnaa jechuudha inni arfaffaa raajeffannoo ta'ee jira irra tuquudhaan device protection ka jedhu gannuu baasa device protection kana irra tuquun turn on goonaa jechuudha kun immoo maaliif nu fayyada antivirasiin akka bilbila keenyatti hin seenneef nu fayyada jechuudha kanaafuu akka bilbila keenya device protectionidhaan nuuf eegamu akka bilbilli keenya vaayirasii hin godhanne yookaan ittiin seenne turn on ka jedhu tuquudhaan canceliif turn on nuuf fida turn on ka jedhu tuuneetuma deebbaaf bannaa jechuudha kanas vaayirasiin takka akka hin jirre raayitii naa godhee gubbaatti no treat finds naan jedha iskaanis gochuu dandeenya duubatti deebina innis amma ka duraan raajeffannoo ture raayitii nuuf godhaa jechuudha gara duubaatti ammallee adeema gara duubaatti yeroo deebinu raayitii itti nuuf ida'ee jira jechuudha gara gajjallaatti yeroo gadi buunu screen locking raayitii account raayitii find my phone raayitii akkasuma app securitynis raayitii tahee jira jechuudha update kana yoo feetan dhiisuu ni dandeessu update ka mallattoo raajeffannootiin jiru kana yoo barbaadan dhiisuu ni dandeessu yoo barbaadanis haaromsuu dandeessu waa tokko rakkina hin qabu update ka jedhu kana irratti tuquudhumaan ka play store fi ka bilbila nuuf fida update kanarra tuqnaa jechuudha yeroo update irra tuqannu waan lama gannuu baasa security update fi google play system update dha security update irra tuquudhaan bilbila keenya guutuu akka nuti haaromsinu nu gaafata download kana yeroo wifi qabdan download gochuun bilbila keessan akka cuftanii bantan isin gaafata download gootu bilbila keessan cuftanii bantu innillee raayitii godha Google Play System update innillee yeroo isin irra tuitan restart isinin jedha bilbilli keessan ofiin cufamee banama restart now yeroo isin tuitan yeroo bilbilli keessan cufamee baname innillee raayitii bira isiniif idaa jechuudha haala kanaan dirqama wantoota keessattuu wantoota gubbaa jiran lock screen account find my mobile fi app security kana dirqama raayitii haala kanaan godhatanii itti fayyadamuu qabdu jechuudha updates yeroo isin bilbila keessan haaromsitan haaluma kanaan innis isiniif sirrataa jechuudha salphaadha itti fayyadamaa isiniin jecha barnoonni keenyas kana fakkaata haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura